bakka mijataadha bareedaa keessatti. Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kee jaallatamuudhaaf kabajamoo nageenya rarri waaqayyo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti akkam jirtan jecha. Egaa guyyaa har'aa kana viidiyoo tokkoon qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kun illee waa'ee maaliitirraa jechuun keessan hinaafuu dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti irratti jechaadha. Ijoolleen Suudi Arabiyaa sagalee nama nuuf ta'u dhabnee jirra. Sagalee nuuf ta'a jedhan ijoolleen haaraa biyyarraa dhufanii mana koontiraataa keessatti rakkoon hamaan irra gahaa jiru jechaadha. Akkasumas immoo dhufanii imbaasii keessatti saafaraattis biyyarraa dhufanii namni fudhatu dhabamee kafiilonni dhufanii fudhachuu dhiisuudhaan achi keessatti beelaan rakkoo adda addaatiin dhiphinni garaagaraa irra gahaa jira jechaadha. Ijoolleen kun sagalee nuu ta'a maaloo dhumne lafti immoo ho'a beelli nu fixee waan nyaannu dhabnee as keessatti dhumaa jirra maaloo sagalee nuuf ta'a jedhan. Tokkoffaa ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan mana madaamii haga ji'a 3 qofa jechaadha mana qayyarachuu kan dandeessan. Isuma ijoo isiniif himna jechaadha asirratti. Ji'a 3 darbite taanan imbaasiin si qayyaruu hin danda'u, seerri biyyatti si qayyaruu hin danda'u. Ta'uu dinnaan biyya isaa farsiisuu malee mana qayyara waan jedhu hin jiru. Tokkoffaa ijoolleen baay'een aramni takka fuutee bakka saafaraatitti gaafa gattu waa tokkoon hojjetanne biyya galuudhaaf immoo carraan galuun barbaadu isheen odoo dhufee ergan ji'a 4 ji'a 7 boolitti nagatti jettanii warri boochan jiru. Viidiyoo akkasiis argeen ture. Namoonni akkasii suni maaf araba kumattu? Aramni tun sin barbaadu jettee sidaa saafarsiisuudhaaf si fiddeemi biyya keetti galiitoo lammata qotiyyoo abbaa keetii gurguradhu biyya biraa deemi karaa seerati. Bakka hojii argattee hojjetattu ta'uu barbaadde. Ta'uu baannaan biyya abbaa keetiitti rakka beela'ii buli bishaan dhugii buli. Si ajjeesurra fuutee si saafarsiisuu santu gaarii isa san hin komatina tokko. Deebi'ee immoo dhuftee mana ji'a 3 keessatti naamusa warra sanii baruu dandeessa. Gaariis hamaas ta'u. Afaanis wallaaltu harakaan isaan siif qaban beekuu qabda. Tokkoffaa bineensonni mana keessa warri jiran gonkumaa hin hojjetina mana akkasii. Gonkumaa jechaadha. Namoonni obbolaan keessan biyyarraallee dhufaa jiran kan dhufanii achi keessa jiranillee mana bineensonni akka bofaa, akka jawwee, akka naachaa, bineensa akka fakkeenya akka bineensa gaanfa bineensa 66 waan akka ilbiisota fakkeessanii mana keessatti hojjetan. Manoota akkasii warra xonqaayii akkasii abadan gonkumaa akkan hojjenne ijoolleen keessan gaafa dhufanii sinii dawwalan mana akkasii hin hojjetina jedhaani. Jarri akkasii sun bineensota saniif qalanii si kennu. Gara nyaatti namaaf hin qaban jechaadha. Namoonni bineensota mana keessa qaban suni kan sarraatanyaa fidaniyyuu tokkoffaa fiddeet kilaasitti si cufti. Kilaasitti ol si galchitee sitti cufti. Kilaasii tokko baay'een qollofuu ka bineensi keessa jiru hin cufisi. Hin seenin kilaasii kana faasii hin jedhu jechaadha. Ijoolleen baay'ee yeroo ammaa dhufaa jirtu Suudi Arabiyaa bakka dhuftee warri haaraa dhufan kun guutuu mana badaadha. Maaliif mana badaa sin qunname beektu? Maaliif badaa manni akkasii sun ijoollee amma haaraa dhufan qaqqabuu danda'e beektu? Ijoolleen ala hojjetan mana akkanaa kana tole jedhanii hojjetan. Ijoolleen kana durallee jalaa badaa turte. Warra akkasii santu sarraatanyaa kontiraata fida malee warra alaa fidatan jirre akkasii. Warri alaa tole jedhanii mana kana hin seenanis hin hojjetanis. Osoo mana kana seenanii osoo hojii hin osoo mana keessa deemanii guddina manaa hin laalin kilaasii mana keessa jiru meeqa akka ta'e osoo laalin faamilii hin laalin hojiitti seentu jechaadha ijoolleen ala hojjettu warri badanii hojjetan kun. Warri kontiraata immoo ka dirqii isheeti manni guddaa ta'ee dooreeni ta'ee lafa ta'e dirqiidhaan hojjetti. Maaliif qalabamtee maqaa isaaniitiin dhufte jechaadha. Haga ji'a 3 cheekiin godhamta. Ji'a 3 darbinaa si qayyaramuu hin danda'amu jechaadha. Ji'a 3tti rakkoo kee wajjin imbaasitti dawwalattee qayyarachuu dandeessa. Jijjiirrachuu dandeessa jechaadha. Garuu immoo imbaasirraa lakkoofsa qabattanii dhufuun dirqama beeka. Ijoolleen baay'ee dhuftan malee lakkoofsa imbaasii qabattanii dhuftan. Yuunifoormii sinii kennamee ittiin dhuftan lakkoofsi imbaasii keessan dugda keessan irra barraa'ee jira. Isa qabadhaa. Dawwaladhaan baasitti. Kana ta'uu baannaan warroonni immoo karaa imbaasii immigireeshinii hin dhufne dallaalisi sobdee birrii fudhattee dabarsitee sin kennite warri akkasiis jiru. Miidhaa badaa sinirra gaha jechaadha. Kanaaf furmaanni hoo maalidha gaafa jennu? Furmaanni nuyi mataa keenya malee
mootummaan nuun dhimmamu. Mootummaan biyyattuu uummata silaa waraanaan fixaa jira isa kan biyya ormaatiif dhiphaa jettanii yaaddanii tasuma mootummaan qabnu nuti. Maaliifi mootummaan dogongorumti isaatuyyuu gaafuma Suudii deebisee bansiisuu fi waliigaltee sobaa mallatteessa. Waliigalteen dhugaa osoo mallattaa'e ta'e Suudii mootummaan Suudiillee gaafa Itoophiyaan seentu seera kana himeef akka sarraatanyaa jeetan taasisa jechaadha. Namni sarraatanyaa mirgi ishee eeggamuu, kilaasii hirriba ishee qabaachuu, damoozni ishee seeraan kennamuu fi nyaata ishee argachuu. Ijoolleen baay'ee nama biyyarraa dhuftee nyaatan argatan. Kilaasii rafan hin qaban. Majliisatti qollofamanii keessa taa'u. Mucayyoon amma kaleessa mubee show kan beekamu caamaarasa mubee sanitti interview dhuftee himatte sun maal jette bofa lamatu mana keessa jira jette laala. Bofa lamatu mana keessa jira bofni sun garuu nan tuqu namichatu na gudeeduudhaaf natti deema. Namichi gaaf na gudeeduudhaaf natti deemu namittiin kameeraadhaan laalti waan ta'eef sababa saniif kilaasii majliisa keessatti natti qolloftee deemti. Gizee deemu hedduu dafii fincaa'inaan jetti mana fincaanii seenee ganama kilaasii koosnatti qolloftee deemti hojii qabdi gizee galte naannoo sa'aatii 1 yookiin sa'a 7 akka Itoophiyaatti dhuftee narraa bantee amallee mana fincaanii seenee bishaan aayilaandii takkittii tanan naaf kennamaa jette. Bishaan aayilaandii tanaa kilaasii koo godhee akkuma buufee dhuguu odoon taane xab godhee qammasaa jette akka qoonqoon nan goggogne jette. Laala. Waan rakkoo akkanaa keessa jirti shamarran keenya. Tokkoffaan mootummaan Suudi Arabiyaa banuu qofa osoo hin taane mirga ijoollee dhuguma kabajamaa jira jedhee jala hordofee bu'aan hordofuutti hin jiru jechaadha. Osoo ni hordofatee ijoolleen keenya rakkoo akkanaatiif saaxilaman. Keessattuu immoo warra ijoollee kontiraata fudhattu warra magaalaa Riyaaditii miti. Warra baadiyyaati. Bakka ijoolleen baduullee hin dandeenye lafa kiiloomeetira meeqa fagaatu jechaadha. Fakkeenya faayiliin, abahaa, deemsa karajiizaanii, deemsa fageenya guyyaa 2 guyyaa 3 deemsa makiinaan sa'aatii 8 kan ta'u Riyaadirraa warra akkasitti jechaadha ijoollee fidatan. Kontiraata fidatan. Warri magaalaa Riyaadii keessaa baay'een kontiraatan fidatan. Hin badan waan ta'eef jala ijoollee. Rakkoon jiraate hin baddi ijoolleen gadi baatee baddi. Nama dhabdu waan ta'eef. Ijoollee fagoo kun namallee qabaattu namni achi asiisaa fidu hin jiru jechaadha. Tokkoffaa karaan nageenyi hin jiru. Karaan taftiishatu jira. Rakkoo isaanirra ga'u. Poolisiidhaan qabamanii. Garuu baddee karaatti poolisii makiinamni baasu sun rakkoon irra gaafa jedhu makiina hin dhaabu. Poolisii yoo itti dhufee makiina ni dhaabu dide gommaa jalatti rukkutaa lubbuu isheetti darba. Barra fageenya irra baduu dandeechu jechaadha akka magaalaa kana. Asii gadi baatee taaksii keessa butee bakka feetti dhaquu dandeetti nama ofii yoo qabaatte. Kun irratti furmaanni jiru maali? Nuyi jechaadha. Haga ji'a 3 ji'a 2 fixxee jara summan kilaasii kana seeninii kilaasii kana hin banisiin jedhanii kilaasii wayii cufaa jiraata taana. Sagalee bineensa wayii kilaasii san keessa dhageessa taana. Tasuma mana saniin hojjetina. Tasuma obbolaan keessa warra haaraa dhufanitti illee himaa warri afaan kana dhageecha. Iju afaan illee beekuu baatan kilaasii kana hin banisiin jedhanii noota hoppeen jedhaniitiin ingiliffaanis ofitti himan. Yookiin afaan tiraanisleetii sii godhanii afaan isaaniitiin gara Oromiffaa yookiin gara Amaariffaa jijjiiranii si jala qaban barreeffaman. Amma Arabnillee afaan keenya jijjiiruu baratteetti jechaadha akka durii miti. Yoo nu isaan waa'ee isaanii haasofnu sagalee keenya kanarratti bilbila isaanii nurratti hidhatanii waan nu haasofnu kana nu hordofuu danda'an jechaadha. Hammeenya isaanii. Kanaafuu kilaasiin akkasii jira taanan lubbuu kee baraaruudhaaf situ achii baduu qaba. Kanuma namtichi si gudeeduudhaaf sitti dhiyaate taanaan dhiironni Arabaa amala akkasii ni qabu. Garuu situ ofirraa dhaabuu danda'a. Akkamitti dhaabdi dubartiin dhiira akkasii ofirraa? Tokkoffaa sinima madaamitti jechuudha. Lammaffaa immoo fuula kee itti kennuu diduudha. Siiree sitti taate taanaan dhiirri abbaa fedheetu iyyuu sitti hin dhiyaatu. Fuula kee kana yoo ati kokkolfite dhiirri isaanii dhufee duuba si rukkuta dabbaa fa'a. Sirukkuta gaafa sirukkutu sana ati kolfita taana fuula si argate.
jalqaba kana immoo fuula si argatee waa tokko si hojjiraawwate taanaan gara booda guyyumaa guyyaa si barbaada. Dubartoonni isaanii immoo miti waliin ciisu si cinaa dhaabbatee sitti dubbatu arginaan hin jaalatan. Fooqirraa gasi darbitii lubbuu keetirraa ba'i jechaadha. Si gaafatti haati manaa takka takka dhuftee ana jaalattamu baaba jaalattasiin jechuu dandeessi. Maaliif gaafii akkasii sin gaafatti beektu? Cheekii sin godhuuf maal keessa akkasiin jirtan sin baruudhaaf. Hariiroo siif abbaa manaa jidduu jiru baruudhaaf siisteema itti si gaafattudha. Ani ijoollee keenya garuu amma dhumaa jiraniif immoo furmaanni nu goonu iyyinee iyyisiisnee miidiyaan hundi iyyee dhageetti argachuudha. Maqaa mootummaa Suudiitiif illee sagalee yoo miidiyaan Suudi Arabiyaa Free All of Itoophiyaa jedhanii yoo irratti sagalee taane sagalee dhageetti addunyaa waan dhageettuuf mootummaa Suudillee furmaata kaa'uu danda'a bakka kanatti ilaala. Kanuma malee mootummaan Itoophiyaa furmaata nuu fidaa sagalee nuu ta'a Itoophiyaatti wanni jedhu hin jiru. Imbaasiin Itoophiyaas keessa miiliyoonaan jirti ni argite oduu kana. Ni hubatti ijoollee Joordaan keessa jirtu imbaasota miti imbaasa Itoophiyaati miti kan qaxaqqate ijoollee waraabni isaan darfidanii dhufan qaxaqqate jechuumatti isaan deebisan akka du'aan saaxilu ijoollee Itoophiyaati miti imbaasii Itoophiyaati miti gantuu warri garaadhaaf bultu birri ofii nyaattu sani damooza ofii nyaatti ilma hiyyeessaatiif ergan dhaabanne erga lammummaa ishiitiin gubanne maal gootii maqaa Itoophiyaadhaatti. Kana barkan gubee kana barkan gabrummaa rabboota jalatti nu dhabe. Osoo imbaasii akka biyya Indoneesiyaa yookiin akka Filiippeenii qabaanne guyyaa takka rakkoon agatanaan nurra geechu nuti Itoophiyaa. Nuti garuu imbaasiin keenya warra garaadhaaf jiraatudha jechaadha. Mootummaan keenyallee Suudii gaafa banu san waliigaltee sobaa gaafa mallatteessu sana osoo waliigaltee dhugaa ta'e mootummaallee gaafachuu danda'a ture. Ni arga mootummaan ijaa waan kana. In arguu miti. Ijoolleen guyyaa guutuu qalamaa jirti biyya Suudii keessatti. Reeffa meeqatu mana fillaajaa jira sa'aatii ammaa kanatti namoota hedduu kan karaa keessaa nutti ergatan. Namoota hedduu kan obboleettiitti yakkatti Suudii keessatti naannoo akkanaatti qalamte jedhee kan dubbachaa jiru. Karaa miidiyaa kan bo'aa jiru. Mucaa'oota akka kaleessa argitanii TikTok irratti waan isheen dubbatte. Madaami shookadhaan mucaa'oo ayina biratti waraante ajjeeste. Garuu lubbuun ishiin duune keessa jira. Ino iti dafee poolisiitti bilbilee poolisiin dhufanii isheenni jedhe mucayyoo fuudhanii mucayyoo mana yaala dabarsanii namittiin immoo na ajjeesuudhaaf na asfaraarraa jirti jette amma maaliif dawwalte situ dawwali jettee bilbila dirasiin irraa fuudhuu geesse jette. Kuni Itoophiyaa bichaa irratti maaliif ta'e? Indee saraatanyaan biyya bira barbaayyetu jira biyya kana keessa. Itoophiyaa maaliif gabrummaa jalatti taate jennee xiinxaluu qabna. Ishii furmaan Itoophiyaa hoo maali? Rakkoon akkasii erga Itoophiyaa bichaa irratti ta'aa jiraate furmaan Itoophiyaan rakkoo kana keessa ittiin bahuu dandeessu maalidha jechuu qabna. Beekuu qabna jechaadha jasta. Yoo kana hin beekne ta'e rakkoon keenya ittuma fufa malee furmaatan argatu tasuma. Kanaafuu nu hoo akkamitti hojjennee akkamitti dhageetti arganna. Namoonni social media kamuu fayyadamtan jedha iyyaayisiisa. Jedha sagalee keessan hin dhaabina kan biyya kamuu jirtan feemasii ta'uu baadhu social media kanaan balleeffamuu qaba. Kanaan kan sin gorsu. Yoo kana hin goone taate achi ishiin miidhamte bichaan boose achi obboleettiin ishii miidhamte bichaan boosedha. Sagaleen dhageetti argatee furmaanni nuu kennamaan soba hin jiru waan akkasii. Furmaanni kan argamu karaa siriin jedhu kana qofaan. Karichi eessa hoo jenne walii gallee sagalee ta'uudha. Maqaa mootummaa Suudiitiif illee immoo gaariin ta'u kun. Mootummaanis maqaa ofiitti jecha furmaata kaa'uu danda'a. Uummanni Suudii garuu dhugaa hoo isinitti hime akkuma mana badaan jiru manni gaaris jira. Wal keessa jiran jechaadha. Garuu ijoolleen amma kontiraata dhuftu akka jirtuun guutuun mana badaa isaan ga'aa jira. Maaliif ijoolleen alaa bira hojjetanii ijoolleen duraan karaa dura jalaa badaa waan ta'eef warri magaalaa fidata warra baadiyyaati ijoollee ka fidatu ijoolleen bakka baduu hin dandeenyetti bakka dawwalattee imbaasii argachuu hin dandeenyetti bakka san jirti bakka jirtu ijoolleen amma dhufte jechaadha. Warri dhufanis immoo imbaasii keessallee aramni fudhachaa jiran
baasii keessa taa'anii beelan waxalamaa jiru. Qotiyyoo abbaa gurgurtee mana gurguranii fi horii meeqa gurguranii lafa gurguranii fi fidan hojjettee of jijjiirtedhani. Dallaalli birrii guddaarraa nyaatee sirka. Erga malee hojii hin galan jechaadha. Tokkoffaa warri dallaalotaaatti illee dallaalarraa warri deemtan dhuguma kafiila si argee kafiili si xalabatte waliin sin dubbisiisanii kafiila kee bira kallattiidhaan seenuu dandeessa. Hoo ta'e malee biyyarraan bahina. Suudii jechaadha. Yoo dide Suudii dhumaayyuu dhufina. Suudiif Joordaaniin lubbuu namaati irratti tarkaanfiidhaan tokkoffaa taate jirti. Suudii keessatti jechaadha bara 2005 akka Itoophiyaa jechaadha. Ni yaadattan akkamitti akka uummata keenya qalaa turan. Akkamitti akka poolisoonni ijoollee karaa bahaaraa dhufan waan godhaa turan. Ammallee karaan bahaaraa akkasumatti jira. Garuu amma karaa maseeratiin nuka dhufan gizee waggaa kalamaan kana waggaa 10 dura ijoollee dhiibbaa guddaa turre gahaa ture. Waggaa 7 dura ijoollee dhiibbaa hamaa turre gahaa ture. So ijoolleen keenya gizee san garuu baddeellee namni akkatti si qamaan hin jiru poolisiin si hordofuu baay'ee. Garuu gizee san ijoollee baay'eetu jalaa bade Araboota. Sababa sanii jecha warri magaalaa intala batan ijoollee Itoophiyaa jechaadha. Warra baadiyyaati. Warri baadiyyaa immoo warra bineensota akkasii warra xonqaayii jechaadha. Warri xonqaayii kuni lubbuu keessaniif yaadan bineensicha sin caalaa jaalatu. Odoo ishiin mana hin jirre ta'ee bineensi sun mana keessatti gaafa du'ee argame si qalti. Warra xonqaayii waan taateef bineensicha san waaqessa waan ta'aniif. Ijoollee baay'eedha kan amma sa'aatii ammaa kanatti kilaasiin tokko kilaasii bofa bichaa bofa gosa gosaatiin jechaadha. Madardaraa keessa assaabanii nyaata bishaan kennanii fi nyaata dhiyeessaniif jechaadha bofa sanii. Osoo bofni sun si iddee hoo du'uu malee ati carraan qabdu jechaadha. Jarri garuu namummaa keetirra bineensicha san filatan. Nuti garuu namaayyuu filannoon keenya Itoophiyaan bineensa miti namaafuu kabajaa hin qabne jechaadha. Mee ilaala jarri bineensa manatti horsiisan fidanii nuti namaafuyyuu kabajaa hin qabnu. Namni keenya gaafa du'u kabajaan hin jiru. Du'aan keenya hin kabajamu, jiraan keenya hin kabajamu. Du'aan keenya reeffi finnaajaa keessatti torturaa jira. Jiraan keenyas dhaabbata du'aa jira. Arabni qalaa jirti shamarran keenya. Maaliif qaluu? Indee mootummaa dhabuudha bara. Nama nu dubbatu dhabuudha bara. Nama dhugaadhaaf nu cinaa dhaabbatu dhabuutu nu qalchiisaa jira. Viidiyoo kana sheer godhaa iyyaayisiisa hundi keessan irratti viidiyoo hojjedha. Xiqqaa guddaan chaanela guddaan qaba. Ani feemasiidha ani feemasii miti jedhina. Facebook irratti taanaan YouTube irratti taanaan viidiyoo irraa hojjedha. Kana ta'uu baannaan ijoolleen keenya du'uun du'uma. Dhumuun dhumuma. Nama baay'een anaayyuu kan na baasi naan jedhe jechaadha. Na baasi. Arabittiin tiisiin qala naan jetti gisee hundaa. Nama naan jedhetu jira. Eessatti hin baasa? Baasee eessan geessa akkamittiin baasuu danda'a? Lafti isaan jiran biyya sani achi dhufanii as gahuu dadhabuu danda'u. Karaatti makiinaan garagaruu danda'a. Ijoolleen baay'een kana dallaalonni warri baasuudhaatti ergaman ijoollee san affananii bakka biraa geessanii birritti gurgurataa jiru. Eenyu amannee eenyurraan isaan baasan rakkoo akkasii keessa. Carraan ijoollee jaruma irraan dhufan san qabsiifamee mootummaan seerri gara biyyaa galchuudha ijoollee kana. Yoo mirga isaanii kabajaniif mana biraa qayyaranii fi mana gaarii qaqqabee hojjetatan. Yoo mana gaarii hin qaqqabne biyya ofiitti galtu fayyaa taatee haadha abbaa isheeti. Ijoollee meeqa du'e? Ji'uma kana keessa ijoollee meeqa du'e ijoolleen Itoophiyaa? Hindee maal jechaadha kuni? Dhalli namaa bara mirgi isaa kabajamuufi qaba. Maal jechuudha lubbuun namaa akka baalatitti kan biyya namaatti harcaatu. Haadhaaf abbaan ishee barin dalagattee intalli keenya nuu galti. Waggaa lama waggaa sadii hojjetattee dhuftee galti jedhanii eeggatu. Baatee odoo guyyaa takka haadhaaf abbaadhaan dawwaliin asitti qalamaa jirti. Qalamtee bineensatti kennamaa jirti. Jawweetu nyaachaa jira. Naachatu isaan nyaachaa jira. Buufatu isaan iddaa jira ijoollee keenya. Waan akka jarattiin Arabaa xonqaayii hojjettummoo namni hojjetu dhugaa. Duratti ani biyya Arabaa kana keessa xonqaayiin hin jira jedhee tasuma yaadeen beeku garuu ergan viidiyoota akkasii argee. Erga bofa jarri mana keessatti qallaban argee.
erga naacha jarri mana keessatti qallaban argee jaratti amanuun didee jechaadha. Abadan mana kilaasii kana hin banisiin jennaan mana saniin hojjetin. Warri ala jirtus warri kontiraata jirtus. Kan kontiraata yoo duutellee bariqqa'iin reef isheellee galuu danda'a. Paaspoortii harka jirti kafiila saniin qabamuu danda'a. Ijoolleen ala jirtan garuu ajjeefamte taanaan qalamte taanaan namni si argu paaspoortiin kee jiru eenyu si barbaada eessa raqxee jedhan. Warri biraa bakka hojii ijoolleen wajjin boqannaa galtu gaafa si dhabani Maammadootu bilbila jijjiirsee Maammadoodhaa buute siin jedhanii si dhiisan. Namni si barbaadu hin jiru laal. Warri ati garuu lubbuu kee dhabdee jirta. Haadhaaf abbaan kee biyya as eegu maal taate eessa jirti? Uuma Maammadoo yaadama malee amma namni hawati baddee rakkoo akkasii si qunname jedhanii yaadan. So please warri social media irra jirtan guutuu sagalee ta'a. Iyyaa iyyisiisa ijoollee keenya kanarratti hin callisina. Lubbuu nama meeqatti darbaa jira sa'aatii kanatti. Please. Namoonni feemasii taatanis, namoonni feemasii hin ta'in. Warri chaanela gurguddaa qabdanis, warri chaanela xiqqaa qabdanis. Iyyaa iyyisiisa. Sagalee ta'aafi. Sagalee tokko taanee waan sagalee taaneef ijoolleen keenya kun du'arraa baraaramuu danda'u. Lubbuun isaanii nu hafuu danda'a. Gaafa isaan du'an intalli akkana achitti duute, ebeluun achitti duute, ebeluun madaamiin qalte, ebeluun fooqirraa darbite, ebeluun itti kilaasin itti qollofame somnee boo'uun erga du'anii boo'uun if fayyadu. Gaafa jirru boo'atii boochisaa iyyisiisa sagalee ta'a. Kanuma isiniin jechuu barbaade fi waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo kiyya kana sheer godhaati namni kamuu akka sagalee irraa ta'u taasisa.